Ashamaa harka fuunii kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo hundumti keessanuu lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa kiyyaa galata waaqa. Egaa guyyaa har'aa kana yeroo jalqabaatiif viidiyoo sagaleedhaan hojjedhee gaafii qabadhee tanan dhufee gaafii kanarratti immoo hundumti keessanuu hirmaadhate deebisaa koomantii jala naaf ka'a. Gaafin ani isin gaafadhus maal seetan jechoota afaan Oromoo keessatti qubeen dubbifamaan gosa garaagaraa jechoota dubbifamaan kan waliif fakkaanne yoo walitti aanee barreeffame maal jedhameetti waamama? Irran deebi'a. Qubeen dubbifamaan waliif fakkaanne gargar kan ta'e yeroo walitti aanee barreeffame maal jedhee dubbifama? Fakkeenyaaf farda yoo jenne farda kan jedhu kana keessatti qubeen gargaraa kun maal jedhama? Irratti hirmaadhaa. Carraa gaarii.